hammeessu jechuun cufe. Gareen intarneetii to'atu kan netblocks jedhamu akka jedhetti tajaajilli intarneetii kanneen keebiliin hojjetan hangi tokko deebi'anii jiru. Garuu tajaajila intarneetii kan gama bilbila harkaan hojjetu ammayyuu akka cufametti kan jiru ta'uu ibseera jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa gabaasee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa manneen qabeenya mootummaa ta'an kan aangawoota TPLF duraaniif kennee ture deebisee fudhatee jira. Dhaabbata nagaa fi nageenyaaf duraan daayirektara akka turan Sibahat Naggaa, ministeera dantaalaa duraanii Siyyuum Masfin, ministeera daldalaaf industirii duraanii Fatlaworq Gabra Egzaabeer, aangawoota mootummaa federaalaa warra manneen mootummaa keessaa baafaman keessaa ta'uun ibsameera. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan maqaa qabsoo Jaalmarroon beekaman Kumsaa Dirribaa ajjechaa weellisaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa duuba jiru jechuun kan mootummaan Itiyoophiyaa himate fudhatama dhabsiisee jira. Kumsaa Dirribaa akka jedhutti du'a weellisaa Hacaaluuf itti gaafatamaan mootummaa Itiyoophiyaati. Himannaa mootummaan dhiyeessaa jiru dhugaa haguuguu fi diraamaa hojjetamedha jedheera. Paartiin Ethiopian Citizen for Social Justice jedhamu Finfinnee keessatti kennee jira. Hoogganoonni paartichaa haleellaa dhiyeenya kana biyyattii keessatti gaggeeffame balaaleffachuun mootummaan lammiiwwansaa haleellaa akkasiirraa oolchuuf eegumsa barbaachisuun goonee jechuun himatan. Aangawoonni olaanoon paartii kanaa Profeesar Biraanuu Naggaa fi Yeeshiwaas Asaffaa mootummaan gama seera hojiirra oolchuun ilaalcha ga'aa kennuu dhiisuusaaf dhiifama gaafachuu qabaa jechuun gaafataniiru. Godaantota Itiyoophiyaa kanneen kuma kurna hedduu ta'an biyya wal waraansaan bututte Yaman keessatti sodaa weerara dhukkuba COVID-19 keessa kan jiran ta'uu jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM beeksisee jira. Kana malees gargaarsi dhala namaa kennamu hanqachuunis rakkina kan itti fide ta'uun ibsameera. Gabaasa Lisaa Shalaayin Jenevaarraa ergite soraa dhiyeessa. Yemen keessatti nama 1460 irratti vaayirasii koronaa argan 418tti tanaan lubbuu dhabe. Akka jechi mootummaatti dhaabbileen gargaarsaa ammoo sunii olii jedhan. Akka dhaabbileen tokkummaa mootummoota akka IOM faan jedhanitti namni Itiyoophiyaa kumkurnya hedduutti biisuun jiru biyya waraanee oolmaa bultii nam dhogu tanaa fi vaayirasiin koronaatti baafate tanatti afaan balaa jal jira namni Itiyoophiyaa biisuun jiru. Akka oduu himaan IOM Paul Dillon jedhatti yeroo baqatu kan ammoo godaanee as dhuuf kana irreen walti godaansiisan walti guuranii hidhaniitiin rakkoo hamaamtu kee jiranillee dhib kanaan afaan balaa jiran yoo dhibamanillee qarqaarsa guddaan argatan. For nearly 6 years, Yemen has been an extremely unsafe place to be a migrant. COVID-19 has made this situation worse. Haga ganna jaan dabranii jechuu dandeenya Yemen lafa namitti godaanee nagaan argan. Vaayirasiin koronaa kun ammoo waan jiraallee agdurii caala balleessa. Warri baqatee as dhuuf kun ammoo dhukkuba kan ofirraa ittifachuuf humni hin qabu. Dhib kanaayyuu santi dhufee jedhaniitiin ilamtuu laaluun jiranii waan hedduu tolchanillee namni Itoophiyaa hedduu jireenya goomitta barbaada Saawudii Arabiyaa keessa argachuuf Yemeniin qaxxaamuretti akka gabaasa IOM'tti namni ammaan tan biisuun hin qaxxaamuree yaa'u harki 90 gadi xiqqaate. Akka oduu himaan IOM Paul jedhetti namni Itoophiyaa kabii tan abbaqate man hin qabu agi guddaan kararra bula kan ammoo manneen dudullacha kan namni keessa hin jirre jala bula. Kan ammoo fuula bultii barbaadiya. Lafa kanatti ammoo baqata qarqaaruun guddoo nam dhibaa jedhu warri qarqaarsa. Galgal cufa namni Itoophiyaa fuula bul barbaadi Yemen keessa mara. Jaree kun nyaataaf dhugaatii akmiidansaaf waan hedduulle argachuu hin danda'u. IOM akka kanaan nam miliyoon 5tiif 300 Yemen keessa qarqaara. Qarqaarsa doolarii miliyoon 100tiif miliyoon 55 gaafachuufi jira. Qarqaarsa kan argachuu baannaan namni afaan balaa hamtuutti yaa'u jira jedha. Tallaalli haaraa vaayirasii koronaaf ba'ee qorannaa sadarkaa duraa irratti abdii kennuusaa qorattoonni Yuunaayitid Isteetsi ibsanii jiru. VOA Afaan Oromoo Naayil Saat irra caqasuu jirtan. Artistii Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamu Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaaf abbootii siyaasa Oromoo fi Oromoon hidhamuu mormuudhaan hiriirri mormii Giraand Oromoo Raalii jedhamu biyyoota alaa hedduu keessatti gaggeeffamaa jira. Soraan hiriirtota keessaa dubbiseera. Hiriir biyya alaa kana har'a hiriir mormii guddaa Oromoo addunyaa jedhanillee dhiyoo tanaayyuuttum jiran. London, Canada, United States, Faransaay, Netherland, Norway, Australia, Germany, Awurooppaa fi Ameerikaa fi fuula hedduutti akkan babbaa'uu jiran. German Berlin. Amma iddoon nu jirru daandii guddicha Westii fi Isti Jarmanii bahaa fi lixa gargar kutuu achi daandiin cufamee jira. Achitti dhaadannoo adda addaa dhaggeessisaa jira.
Hacaaluudhaa fi ajjeechaa isaati. Qaamni walabni ta'e akka qoratee uummataaf ifa godhu Justice for Hacaaluu, Free Jawaar Mohammad, Free Baqqalaa Garbaa, Free Oromo Political Prisoners kan jedhu dhaadannoo kan godhamaa jiru. Isaan amma hiriira armaa baa'uu jirtan kun isa walitti dhudhuftan? Qeerroo Jarmaniiti kan hedduminaan irratti argame haala saniin amma dubbiin deemaa jira. Amma eessa kaatanii eessa yaa'uu jirtan ammaan tan? Gadda Firaankifaart irratti illee hiriira wal fakkaataa goonee turre. Kan nuti hiriira kana jalqabne waajjira muummichi ministeeraa biyya Jarmanii Angela Merkel irraa jalqaba. Gara paarlaamaa biyya Jarmaniitti itti aansinee garasitti qajeele jecha. Hajaa biyya alaas deemnee jirra. Kana malees immoo paarlaamaa biyya Jarmanii illee garasis qajeellee jirra. Poolisiin karaa cufee jira. Nutis immoo karaa cufnee jira. Berliin lixaa fi Berliin bahaa kan walitti fidu. Daandiin kun cufamuun magaalattii kanaaf sochii dhorkaa, sochii hedduu dhorkaa. Gaaffiin isaanii sagaleen keenya dhageessee argatudha kan qeerroon dhageessisaa jiran kanaaf daandii cufa. Warri hidhame kun warra qabsoo Oromootiif mallattoo hayyoota dura bu'oota ta'ani. Jawaar Mohammad akkuma beekamu qabsoo Oromoo keessatti fiigarii guddaadha. Baqqalaa Garbaa, Jaal Abdii Raggaasaa, Hacaaluun kan ajjeefame hundi isaaniitu hayyoota Oromooti. Kanaaf dhimmi isaanii uummata Oromoo dallansiise jechaadha. Hiriirri bakka hedduutti karoorfamee jira. Torban dhufu keessattis biyya alaattis biyya keessatti sagalee ofii dhaggeessifachuun sochii wal fakkaataa taasisuun itti fufaa. Warri Neezerlaandillee hiriira kaleetiif guyyaa dheengaddaallee hiriiruma akkanaa jira. Nasruu dubbisuu jiru warra hiriira kan qopheessu keessa nam tokko. Oromoon biyya Neezerlaand jiraatan magaalota gurguddaa magaalota akka Amsterdam, Rotterdam, Den Haag akkasumas iddoo fagoo irraas walitti dhufnee ganamaan yaane daandii gara karaa paarlaamaatti nu geessu qabanne paarlaamaa fuulduratti wal geenye yeroo dheeraa akka sanitti argamne iddoo pileeyinii yookiin ammoo iskweerii bakka hiriirratti gaggeeffamutu jira iddoo san qabanne sa'aadhaaf achi dhaabbanneeti kan sagalee keenya mootummaa Neezerlaanditti akkasumas mootummaan Awurooppaa waa'ee ajjeechaa hidhaa fi hammeenya adda addaa uummata Oromoo irra gahaa jiru akka dhagahan tarkaanfii barbaachisus akka fudhatan sagalee keenya dhageessifataa kan oolle jechuudha. Rakkoo ajjeechaa sukkanneessaa waa'ee dhimma Hacaaluu akkasumas ammoo waa'ee hoogganoota Oromoo hidhaman kan akka Jawaar Mohammad fa'aa, Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaasaa, Dr. Shukur Galataa fi namoota akka Hamzaa Booranaa walumaa galatti Oromoon hidhamaa tokko lamaa miti. Sagaleen uummata Oromoo OMN biyya keessatti cufamee jira. Kana malees immoo qeerroo adamsanii hidhuu fi ajjeesuun itti fufee jira. Haalli biyya keessa jiru hedduu sukkanneessaadha, ulfaataadha. Mootummaa Itoophiyaa dhiibbaa godhuu qabdu waan jedhu erga dhageessisaa turre booda kan goone maalinni xalayaa keenya qabannee namoota itti goonee gara paarlaamaa biyya Neezerlaand deemnee xalayaa keenya isaanitti kennine gara ministeera haajaa biyya alaattis deemnee xalayaa keenya achittis geessine. Wanni goone maalinni xalayaa laatuu qofa osoo hin taane namootas dubbisneerraa haala rakkisaa Oromoo fi Oromiyaan ammaan sana keessa jirtus warra ministeera haajaa biyya alaatiifis ibsuu yaalleera. Miidiyaan dhufduu gabaasaniiru waa'ee biyya kanaa yeroo adda addaatti erguma rakkoon mudateeyyuu qajeelatti waan biyya san keessatti raawwatamaa ture faanaa bu'anii gabaasaa turanii hiriirri kun haga hoogganoon kunniimmatti hanga mana hidhaati hin bahinitti hiriira kun itti fufaa hanga haalli biyya keessa jiru hin dhaabbatanitti hiriirri kun tasuma waan dhaabbatu miti. Awustiraaliyaa Milboorni dabarra vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin namni waan manaan baanee fi dhiyoo tana intiwiiteriin ergateen dabarfanne gamkaaniin ammoo xiyyooraan ergateen dabarfannee jette warqophees keessaa tokko toltu tufaati. Hawaasa Milboorni Awustiraaliyaa kan qophoofne ajjeecha Haacaaluu Hundeessaa kan nu rifachiise kan hedduu nu gaddisiise dubartoonni Oromoo maal akka godhuu qabnu jedhanii ergaa kennaa gara samiitti ol kaafne magaala guutuu keessatti marfamee haa arguuf xiyyeeffannee fiixatti baasne jetti. Dhaamsi kun ergaa kun kama warra Melbourne ka biyya Awustiraaliyaa keessa bifa hedduutiin hiriiratti baanee jirra. Damee tokkoon karaa dhiibba mootummaa yookiin lobbying kan jedhamu itti fufaa jirra. Karaa teknooloojiin karaa Twitterii gubbarra baanee Oromoo protest akka biyya Awustiraaliyaa keessatti beekameef jecha trending gubbarra arganne haala kanatti fufne uummata Oromoo keenyaatiif waan barbaachisaa ta'e haaluma kanatti itti fufnaa jechuudha. Xiyyoorri kunini ergaan isaan itti hiitanii Justice for Hacaaluu jettanii irratti hiitanii Oromoo protest xiyyoorri sun magaalaa gamirra mare? Biyya kana keessatti magaala guddittii kan lammaffaa Melbourne jedhama.
nuti nama gara 1,500,000 of keessaa qabna. Magaala kana keessatti nuti ka qophoofne xayyaarri magaala guuturra marfamee bakka 9tti bakka bebbeekama 9 keessatti xayyaara marsee irruma deddeebi'eetiin namni cuftu hanga argutti qophoofnee turre. Sababa qilleensaatiif jecha bakka 9 sun martuu isaanii waan argachuu hin dandeenyeef kanuu didee qilleensuma kanaati bakka 2 moo 3 irra deddeemne ammoo 9 san ittuma deebi'eetiin fufuun nurra jira. Waan hiriira mormii biyya alabbaan kan irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhiyootan yoo paarlaamaatti mokkana jedhe. ለነሱ ያለኝ ምክር በርቀት ተነስና ተቀመጥ ድል አመጣ አያውቅም ወደፊትም ድል አያመጣም። Halaala ta'anii abalu taa'anii fi ka'in injifannoo fideen beeku gara fuulduraattis hin fidu. Keessumattuu jedhan Dr. Abiy Ahmed. ከሀጫሉ ሁንዴሳ ሞት ጋር ተያይዞ አመፅ መቀጠል አለበት የምትሉ ግለሰቦችና ቡድኖች ቢያንስ የሀጫሉ መንገድ መከተል አለባቸው። Keessumattuu warri du'a Haacaaluu Hundeessatiin wal qabatee diddaan itti fufuu qabaa jettanii yaaddan hoo xinnaate karaa Haacaaluu hordofuu qabdan. Koottatuun fuulduratti bahaa du'aati qabsaahaa malee isin gamateechanii ka'ii cufi ka'ii ajjeesi jechaati bariitu isaammoo gabaasa namni 8 du'e jedhu dhiheessuudhaan injifannoon fiddanii jechuudhaan qaamni sirni kun naan taane jedhu hundi dirreen falmii as ta'uu beekuu qabanii jedhaniiru. Gamkaaniin poolisiin federaalaallee warra ijjeechaa Haacaaluu Hundeessaatiin shakkame qaqqabuu jirraa jedhe. Warri hiriirra jiru ammoo hagulwaan baatutti hiriir kaan ittuma jirraa jedhe. Hiriira akkanaa fuluma hedduutti dhadhaga'utti jira. Mootummaan Itoophiyaa ijjeechaa Haacaaluu Hundeessaa itti gaafatamaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Gamdihaa Jaalmarroo yookaan ammoo Kumsaa Dirribaa keessa jiraachuun mirkanaa jedha. Jaalmarroo yookaan ammoo Kumsaa Dirribaa tun hin dhara mootummaan waan ofii tolchifaan balleeffachuuf abbaa balleessatan itti taqatu barbaadu jiraa jedhetin VOA'tti. Kuwa jira abbaa langaa addaa Itoophiyaa dhiyootan jedhetti itti gaafatamaa waraanaa kunani tan keessa jiraachuun ragaa qabaa jedha mirkanaa jedha. Namoota Kumsaa Dirribaa yookaan ammoo Jaalmarroo dubbise kutaan jalqaba kunoo. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa obbo Marroo yookaan Kumsaa Dirribaa gaaffii keenyaaf deebii nuuf kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Ayyee galatoomi addis namoo. Obbo Marroo ajjeecha artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameef adda durummaadhaan kan itti gaafatamu qaama isin hooggantan waboo zoonii lixaa akka ta'e mootummaan ragaalee nan qaba jedhu wabeeffachuudhaan miidiyaadhaan ibsee jira. Kanaaf deebiin keessan maali? Itoophiyaan biyya impaayeraa dhaabiitti jigdee mootummaa uummataan beekamtii qabu hin qabdu. Garuummoo gartuu hattuu biyya saaman yookaan isteet maafiyaas qawwee wal gurmeessantu jira. Kanaaf mootummaatu sin himate ka jedhu inni kun iddoo dogoggora. Lammaffaa irratti ammoo mootummaan ati jettu kuni dhaaba biyya kana keessatti karaa sirna paartii ta'uutiinis haa ta'u hidhannootiin falmiirra jiru keessaa dhaabni shanee jedhamu hanga ani beekutti hin jiru. Kanaafi waraana bilisummaa Oromootu himatame jechuun asirrattis dogoggora. Yoo barbaachisaa ta'e sirna waraana bilisummaa Oromoo jedhamee kan himatamu yoo jiraate deebii itti kennuutu danda'ama. Garuu uummataaf waan ifa ta'uu qabuu fi waa'ee ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti waa jechuu yoo qabdanaan jette isa kana jechuu nan danda'a. Artist Haacaaluu Hundeessaa artistii seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jaalatamaa kabajamaa keessumattuu ammoo waraana bilisummaa Oromoo biratti galaa waraanaati yoo jenne dhugaarraa fagoo miti. Haacaaluu Hundeessaa yeroo hundumaa waraana bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii gaarii qaba. Dhiyeessii adda addaa sadarkaatti waraana kanaaf nama dhiyeessaa ture. Ammoo naannoo shaggaritti fi hojii waraana bilisummaa Oromoo wal qabatu hojjechaa nama ture. Hojiin kun kana siin jechuu hin danda'u. Sababiin isaa hojiin suni Haacaaluun har'a haati buyyuu malee itti fufees jira. Namoonni biraa jirantu jira waan ta'eef kana siin jechuu hin danda'u. Ammoo haa taatu Haacaaluu Hundeessaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan isa mudate kan kaleessa
Eebbisaa Addunyaa, Yoosef Gammachuu, Usmaayyoo Muusaa fi kanneen kana fakkaatan akkasumas gama warra artii keessallee hin jirre kanneen akka Daraaraa Kafaniifaa ajjeechaa isteet ispoonsardi ta'e uummata Oromoo ittiin tuqan ilaalanii fi dallansiisan mudatetu isa mudate. Waraanni bilisummaa Oromoo artist Hacaaluu Hundeessaa nama ofii ajjeesuu hin danda'u. Hacaaluu Hundeessaa isinillee kan bara darbe gaafattanii barana irra deebitanii dhiyeessitanii namoonni isa hordofanii fi doorsisanii eenyu akka ta'an himatee jira. Jarri hattuun yookaan maafiyaanii biyya qabattee jirtu kun ammoo yeroo darbe OMN waliin artist Hacaaluun interviyuu taasise kutanii hambisanii kan inni shaneetu na ajjeesuuf jedhe jedhaniillee waan isaan sobaa jiranii. Guyyoo Waariyoo BBC Afaan Oromoo waliin interviyuu taasise irratti Hacaaluun himannaa akkasii himate hin qabu anis kutee kan hin hambise hin qabu jedhe sadarkaa kanatti adeemaa jira sobni kun. Ammoo Hacaaluu Hundeessaa kan kanaan dura doorsifamaa turee fi ajjeechaan irratti yaalamaa ture himate irra darbe yeroo OMN irratti interviyuu sana guyyoo waliin taasisaa ture. Dhimma siidaa Minilik ilaalchisee waan dubbate qaba. Minilik nageenya isaas ilaalchisee namni kuni nama qubaa'u mallatteessu wallaalaa harree yaabbatee dhufee farda Oromoo siidaa dabalee nama jedhamu hatee jedheetiniin akkasitti dubbate. Namoonni quuqaa gama sanaan qabanii miidiyaa irratti waan barreessaa turanii fi sadarkaallee viidiyoo of waraabanii keessumaa namni Yoonii Maanyaa jedhamu Hacaaluu Hundeessaa ምነው የድብቴን ጸጉር ላጮልኝ አልሽሳ jedheellee የጠፋበትን አህያ በአንድ ሳምንት ውስጥ መልሱለት አማራ ፕሬስ ከjedhamu ammas akkasuma Hacaaluu fi gatii harkasaa torbee tokko keessatti kenna. Wanneen akkasii gama kanaanii Hacaaluu irratti aggaamamaa turanii hanqifamanii dhokfamaniitu kan hin jirre unutti qabuuni yoomiyyuu hin baasu ummatis kana ni beeka. Garoo Obbo Marroo hooggantuun waajjira abbaa alangaa muummichaa federaalaa Itoophiyaa Aadde Adaanech Abeebee tokkoffaa Abaa'oo Shanee ka jedhame isin ta'uu dubbatanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo gama lixaatti jedhanii kallattiidhaan gara keessanitti kan isaan agarsiisanii gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin deemsisaniin artist Hacaaluu namni dhukaasuu isaa poolisiitti himee Xilaawuyyaamii yerootti dhukaasuu Hacaaluu ta'uu isaayyuu akka addan baafatiin garuu namoonni isa bobbaasan namoonni qabsoo Oromootti gufuu ta'an ni jiru. Namoota kana yoo karaarraa kaasne malee Oromoon bilisoomuu hin danda'u akka ittiin jedhan poolisiitti himee jira jechuudhaan akka isin itti bobbaaftaniidha kan isaan dubbataa jiran. Namoo Abaa'oo Shanee jechuun waraana bilisummaa Oromooti jechuu maqaa nuu baasuu akkamitti hin danda'u. Maqaa ati nameenyumti keetu maatiin kee kasii baase kan ittiin of yaamtu namni biraa ka biraa yoo sii baase ni fudhattaabbo. Jalqaba dubbiin kuni maalii fi yoo waraana bilisummaa Oromoo himachuun barbaachise waraana bilisummaa Oromoo himachuu Shanee ka jedhamu dhaaba hin qabnu hin beeknu maqaa keenya miti suni. Ammoo yoo unuun himatanii himannaa kanaaf deebii kenni yoo jette namni kuni nama hin beekne akkamiin ajjeesa. Manni murtii kuni walaba ta'ee uummataaf banaa ta'ee ajaja akkaataatti fudhatee fi namarraa fudhatee ibsuudha qaba. Gaaffiin dhiyaatuufiidha qaba. Poolisiitti himee jedhamees achumatti hafa yoo ta'e kuni hangam amanama mootummaa sobaan ijaaramee sobaan jiraatuu fi sobaan hojjetu. Namni tokko nama hin beekne ajjeesuutti hin deemu. Nama hin beekne eessatti deemtee akkamiin ajjeesta. Waan baay'ee nama aarsuu fi nama gaddisiisu ammoo hedduu isaa nama kofalchiisallee. Jarri kuniyyuu mataa irraatii bakka adda addaatti yeroo adda addaatti waan adda addaati kan isaan dubbataa jirani suutaadhaan soba sana qindeessaa fi artikuleet gochaa dhufanii ture kanaan bahani malee namoonni isaan jedhan suni eenyufaati eessa turanii eessa irraa dhufanii ajaja yoom fudhatanii haala kamiin ajaja fudhatanii kanatu uummati kan inni gaafataa jiru kanatu ifa ta'uu qaba. Ragaan jira taanaan ragaan dhiyaachuudha qaba. Yoo akkasumatti garuu kanuma jechaa oolame irra deddeebi'amee dubbatamee fi sobni sun dhugaa tokkotti jijjiiruu hin danda'u.
Garuu ragaa kabiraanis akka jiru raadiyoo sagalee Ameerikaattis dubbatanii jiru. Miidiyaa mootummaatiinis kana ibsanii jiru. Ka bilbila Hacaaluurraa arganne abbaan akeekkachiisa ajjeechaa isatti ergaa ture. Ani waboo zoonii lixaati jedhee bilbila isaa maqaa telegiraama isaa maqaa feesbuukii irratti fayyadamuu maqaa itti waamamus ifa godhee jira. Yoom akka ergame bilbila kamitti akka ergame saatii kamitti akka ergame ni beekamaa. Kun kan amma Hacaaluutti dhufetu hin taane utuma kana beekuu ittiin socho'aa turedha kan isaan jedhan. Ragaa kanas ni haaltu. Ragaa miti. Ragaa kana akkasitti qabna jedhan malee gadi ba'ee mana murtii walabaatti qormaata walabaa ka gaggeessanitti hin mul'anne namoo beeki. Kanneen akkasii ajjeechaa biyya kana keessatti adeeman hedduu ragaa harkaa galfanneerra jedha jarri kun malee ragaan kun namatti agarsiifamee hin beeku. Amma miidiyaa harkaa qaban irratti Hacaaluuf nama doorsise jedhamee isaanii sagalee dhageessisaa jiran tokkotu jira. Ka baay'ee si ajaa'ibu. Hacaaluun sa'aatii hamma kana namni yeroo isa arrabsuuf isa doorsisa waboo lixaati jedhanii ka isaan dhiyeessani deebii tokkoyyuu hin kennu. Hin dubbatu. Hacaaluun nama duudaa miti nama isa doorsisuu fi isatti beekamu. Hacaaluun goota akkamii akka ta'e beektaa waltajjii jarri kuni ajjechaan isa barbaadan irratti illee nama bahee dubbatuu fi weelluutiin qabsoo bilisummaa Oromoo ol kaase. Namni kuni nama bilbilaan isa doorsisu callisee dhaggeeffatu hin sodaatu. Waan kana kan isaan ragaa jedhanii dhiyeessaa jiran. Ammoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Ani ka jedhu hundi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa ta'uu hin danda'u. Abbaan fee bilbila harkaa qaba. Maqaa barbaade tolfachuu danda'a. Namatti bilbilee maqaa waraana kanaa waan barbaade jechuu danda'a. Hacaaluu ajjeesuu hin dandeenyu nuti gabaabaaman. Hacaaluun waan nu gargaarudha qaba. Hacaaluu hundeessaa kaleessa nama fayyaa dhaabbatee isaan raase fayyaa isaarraa waan hin fayyadamnedha. Reeffa isaarraa fayyadamuufidha kana hunda taasisuu jiran. Aanga'oonni mootummaa akkuma ajjeefamuun artist Hacaaluu dhagaametti walitti hidhata qaamota sadiitiin akka geggeeffame dubbatanii Oneeg Shanee Masriif adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Wayyaanee Masriin hidhala gabbayaa danquudhaaf akkasin duba jirtullee akeekani. Walitti dhufeenyi isiniif Masrii gidduu jiru akkasumas immoo isiniif adda bilisummaa uummata Tigraay gidduu jiru maali Bomarro? Nuti naannoo laga Abbayyaa irratti akka lagni Abbayyaa hin hidhamne dhorkuuf dhukaasa bannee jirramoo namoo kanaa ragaa qabatamaa yoo jiraate nu dhiyeessaa nuti kaa adeemuu jirru mirga saba cunqurfame saba Oromoo fi cunqurfamtoota hiree Oromoon qaban fakkaatanii bilisummaa sabaa fi qabsoo gaggeessuutti jirra. Hidha laga Abbayyaa dura dhaabbannees hin jirru naannoo sana irrattis danqaan nuti gaggeessine hin jiru. Hidha laga Abbayyaa waadaa sabaaf galamee guutamuu dadhabametu jira waan ta'eef sana kanaan ramaqsuu fi ittiin uummata afaan faajjii uumuuf kun taasifame. Masriin immoo amma waan faashinii haaraa taatee har'a himannaa biraa taatee as baatee eenyuyyuu ni beeka. Dadhabame jennaani karaa sanaan amma immoo as qabanii ittiin yeroo bitachuu fi bishaan ni guunneedhanii bishaan sana guutuu akka hin dandeenye beeku. Ka achii sodaatanii as naannessuun hin danda'amtu. Mootummaa naannoo Tigraay bulchu waliinis yoo ta'e qaamuma impaayera Itoophiyaa keessa kutaa naannoo tokko jirtu Tigraay. Nuti yoo sodaatanii hidhannee jirra bosona jirra seera ittiin dhiyeessuu danda'an hin qaban yoo ta'e warri isaan himatanii Masriinis biyya of dandeessa yoo taate Tigraay garuu qaama isaaniiti. Mee sana haa himatanii warra sanatu nu balleessa warra sana akkas nu godha yoo jedhanii seeratti haa dhiyeeffatanii gara keenyatti quba qabuuni dadhabina isaanii sana daran mul'isarraa ka hafe dhugaa jirtu baasuu fi barbaaduuf hin oolu. Garuu loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Wayyaanee Oromiyaa lixaa keessatti si waliin bobba'anii akkasiin gargaaranii lolaa jiran ragaa qabatamaa arganne jechuun mootummaan ammaan durallee dubbatee ture. Isin ejjennoo adda bilisummaa uummata Tigraay akkamitti ilaaltu? Akkamitti fudhattu? Ejjennoo TPLF akkamitti ilaaltaanii ejjennaan isaanii ejjennaa kaleessaati ejjennaa kan biraa qabu isaantu beeka sana ammoo waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo miiliyoona 50 sanaa olii keessaati dargaggoo mirga ofii fi biyya ofii falmachuu danda'utu dhibeetu Tigraay irraa waraana ergifannu jechuuni hangam akka qabsoo bilisummaa Oromoo xiqqeessuuf jarri kun tattaafataa jirtuu fi jibbiinsa ishii qabdu agarsiisa malee
TPLF kaleessa dhaadiyoo yookaan immoo dhaaba Oppiidiyoo jedhamu tolchee baatirii godhatee uddee godhateetti Oromiyaa seene malee waraana bilisummaa Oromoo miti. Kuyyoomuu nu laallatu. Wanti amma isteet maafiyaan kun akkuma kanaan dura ragaa halkan qaba jecha uummata sobaa garuu ragaa tokkitti illee uummatatti gadi baasee kan uummata itti quufee ragaan keessan sirrii badiin gara kana jira jedhee murtii kenne gaaf tokkoyyuu arginee hin beeknu. Kunis akkasuma yoo ragaa gahaa waraanni bilisummaa Oromoo Tigiree waliin qabsoo qindeeffatee waraanarra jira jedhame gadi baheetu dubbatamuu qaba. Osoo kana qabaatanii halkanii guyyaan ni maraatuyyuu harkaan qaban garuu yoo ta'ellee mootummaa maafiyaa kana keessa ilmaan Tigraay waraana biyyittii ta'anii nu waraanan jiraachuu danda'u. Ajjeefamuu Hacaaluutii booda mormiif ookkara uumameen walumaa galatti lubbuun namoota 167 dhabamuu fi qabeenyaaleen hedduun barbadaa'u mootummaan ifa godhee jira. Fakkeenyaaf Amboo, Jimmaa, Arsii Lixaafaa keessatti kana duuballee akkas hin jirtanidha kan mootummaan akeeku. Kanaaf deebii maalii qabdu? Jarri kuni namoo ajjecha adda addaa raawwatanii walitti quba qabuu qofaa miti. Mana isaanii keessatti illee bishaan dhangala'uu waraana bilisummaa Oromootu harka keessaa qaba jechuun isaanii waan hin oolle. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo karaa isa baasuu gaggeessuutti jira. Uummanni Oromoo immoo aarii yeroo hedduu dallansuu yeroo hedduu qabuuni artistiin isaa immoo ajjeefamuun fittee yookaanii taatee yeroo gabaabduu isa dammaqsu ta'e irraa kaafee haaloo qulqulle yeroo dheeraati qaba. Sabni aarii qabu kun ammoo gaddasaa ibsachuuf daandiitti baheera. Maafiyaanii kun ammoo itti dhukaasee ajjeeseera. Akkamitti waraanni bilisummaa Oromoo kana keessaa harka qabaachuu danda'a? Fakkeenyaaf godina Arsiirraa nama Jamaal Alii jedhamu bulchaa natti fakkaata jettanii kan dubbistantu jira. Namni hidhate tokkoyyuu hin jiru. Oromoon harka duwwaa gadi bahee gadda isaa mul'ifataa ture. Dhukaasa itti banameenidha. Hanga danda'e immoo dhagaatiin ofirraa ittisaa ture. Gidduu sanatti namni miidhame kasabarrattis qiyyaafate miti. Nama hundatu keessatti miidhame kan jedhe. Akkaataa kamiin waraanni bilisummaa Oromoo kana duubaa harka qabaatare kana ibsuu kan isaan irra jiraatu. Isteet maafiyaa raanarsiin kun. Haasaa keessan ammaan duraa keessatti caasaa keenya Oromiyaa guutuu keessa diriirfannee jirra. Wallaggaa Lixaarraa amma Buraayyuttuu jettanii turtan. Kanaaf caasaan keessan kana kakaasuu kana dudduuba jiraachuu danda'a jedhanii kanneen dubbatan jiru. Haasaan keenyi uummata dammaqsaa qabsootti galchaa mirga isaa akka falmatu taasisaa uummata dammaqaa roorroo hin sarmamne mirga ofiif falmatu ammoo